Jirra jirtu maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u. Akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirraa galata rabbii isin hojjirtanii maatii kaasuu shoo fayyuma keessan jirtu nuti jirra. Galanni waaqaaf haa ta'u asiin nu ga'e galanni waaqaaf haa ta'u. Innaa fayyuma jirtanii maatii keenya nuti jirra galata waaqayyoo arras deebinee dhufneerra arrammoo bal'atu maal fiddee dhufte. Guyyumaa waan bareedaa jechuun keessan hin oolu. Egaa arras waan bareeda baay'ee bareeda ta'e qabadhee isinii dhufe ani yeroo hundumaa waan bareeda ta'e isinii fida. Waa fokkisaa fidu. Innaa isinis hojiirra oolchuun dirqama keessanii isiniin jechuun jaaladha sumaanii. Egaa arra maalaaf fidee dhufe seetan akkam soomni faasigaan maal fakkaata warri kiristaanaa soomaa jirtan akkam jajjabaatanii warri musliimaa amma hiikkatanii. Obboleewwan keenya musliimaa warra kiristaanaa akkamii soomni maal fakkaata isin biratti isiniin jira sumaan jabaadhaa. Itoophiyaallee biyya keenyallee kannaa keessanii yaadadha hundumtuu amantaa qabdaniini. Egaa kanatti aansu'aan immoo har'a sinoo sa'a miti har'a kan fidee mana jireenyaati. Mana jireenyaa warroonni barbaadan baay'een keessan kan bitattanis kan hin bitannes akkuma taraa deemtaniini hundi isi bitatee hin jennu hundi isin bitan hin jennu kan bitates kan hin bitannes kan ijaarrates hin ijaarrannes hin jira waan ta'eef egaa warroonni mana jireenyaa barbaadan jechuudha. Kinoo isinii fidee dhufe har'a immoo mana bolokkeettiiti osii kuma fide jechuudha. Bolokkeetti aan jammarame manni kun akkuma argitanii bolokkeetti aan ijaarramaa jira jechuudha. Bahee itti galamee jira iyyuu masaraan bahee baddaa jira. Cinaa tokkoon xumuramee jira jechuudha. Innaa akkuma argitanii cinaan tokko xumuramee cinaa tokko immoo abbaan isaa hin da'abe kan daasboorati miti waan ta'eef osoo kan daasboora ta'e qaata'umaa ture. Egaa akkana kun amma cinaan gara nama mul'atu kun hin xumuramne gara kanaani hin xumuramne jechuudha. Gara kun shinti beetifaadha. Shinti beetidha wanta biraatii miti kun waan xumuramee bolokkeetti aan jammarame. Jira akkuma isiniin jedhu kinoo amma kan xumuramee mul'ata jechuudha. Cinaa isaattillee mana bolokkeetti aan ijaarramee jira. Iddoon isaa baay'ee bareeda. Kinoo amma akkuma argitan illee waan ta'eef as gargaree jira. Kun kinoo ittuu galanii ala jira meeshaan iyyuu meeshaan maatii ala jira kinoo kun xumuramee jira. Haati manaa keessa jirti. Egaa manni baay'ee tokko bareedaa itti aansu'aan immoo kinoo asiinis kushiinaa qaba. Gibbiitu jira. Lafti isaa bal'aa waan ta'eef kushiinaa kan biraa alatti gootanii bolokkeetti aanoo ta'e. Ka kushiinaa go'uu hin barbaanne alatti barbaadanii. Innaa kanaaf bootaan isaa baay'ee bal'aa waan ta'eef beektu kaaree balamaa irra jira na fakkaate laftichi. Innaa kanaaf warri bitachuu barbaadan heeloo jedha. Waa xumurame itti galame cinaa garanaa kanaanis bolokkeettiin daraddarame. Kanaaf xiqquma shinti beetifaadha na fakkaate warri kanaaf innaa kanaaf immoo itti xumurachuu hin dandeessu. Kanaaf heeloo jedha. Bitachuu warri barbaadan gatiin isaa miliyoona tokko tuqaa 8 jedhamee jira. Miliyoona tokko tuqaa 8 gatiin isaa baay'ee tokko rikkaa ishee dhugaa dubbachuudha. Miliyoona tokko jechuun mana kanaa xumurame harmatan uffata guurratanii itti galuu bichaadha. Uffata waan qaban meeshaa fi guurratanii harmatti ol seenuu banatanii kina kushiinanis itti hojjetachaa jiru. Warri immoo warii siin qabaa saree siin qabaa akkuma argitanii. Egaa maatiin keessa jiru waan ta'eef xumurachuu hin dandeenye. Kanaaf immoo iyyuu egaa harkarraa humnaan gurgurachuu fi kanaaf warri immoo bitachuu barbaadan heeloo jedha. Waaqaan isaa baay'ee tokko rikkaa jechuudha dhugaa dubbachuudha fi abbaan manaa itti ajamee birri itti ajameeti. Innaa kanaaf amma yeroo dhiyoo kanatti gurgurachuu barbaadetti. Kanaaf iyyuu koottaa isiniin jedha maatii keenya. Koota maamila keenya kan warri mana bitan koota mana bitadha. Warri bootaan bitannis koota heeloo jedha. Warri saananii barbaadanis koota hunduyyuu nu bira hin jira. Hundumtuu guutee jira nu bira waan hin jirre hin jiru. Akkuma bitachaa jirtan baay'ee keessa namni bitattanii mana lafas warri bitattan baay'een hin jira. Nuti immoo iyyuu gaheen keenya simbiraan ga'uudha. Gaheen keenya simbiraan ga'uu akkuma armaan dura isiniin jedhe waagammoo iyyuu miliyoona 1.8 jira malee kana
yoo abbaan itti kalaa'ee karakkaratti kanaa gadi ta'a jechuudha. Abbaan itti kalaa'ee nuti himata akkana nutti himata leena tokko saddeet nutti himatan garuu abbaan bittaa immoo kan gurguruu fi kan bitu walitti kalaa'e waagaa walii ilaala. Beektu miiree kana waan biyyaa kan jedhanis hin jira waan ta'eef innaa gatii biyyaa kan jedhamu hin jira. Kanaafiyyuu isin dhufuu bichaadha ga'een keessanii uftanii maraxuu filachuu bichaadha. Bittanii itti galuu bichaadha isiniin jedha qophaanis kan kana ammoo iyyuu laxxafamne lassanamne hin jira. Innis gatuma isaatiin akkuma gatii isaatiin hundumtuu wariis ta'ee lafas ta'ee waan hundumtuu akka dandeettii keessaniin bitattanii hundumtuu akka naannoo si murteessaa jechuudha. Innaa kanaafiyyuu manni baay'ee bareeda. Koota heloo jira. Fudhaa warri barbaadanii bitadhaahii isiniin jenna akkasin jalan darbine. Innaa akkasii egaa viidiyoo keenya subscribe like gochuun dagatinaa sin jaalanna warri maatiin hin taane maatiin nu taa'ii isiniin jenna. Kanaafiyyuu koota hin badinaa sachuma gaafatanii